Hayaat Arsii Asallaa sababni isiin hidhamteef maali? Namoota hedduu gaaffiidhaan illee gaaffii natti ta'e jechuudha. Wanni nama hidhe namni keenya subhaanallah kaayoo manaa baheef ni dagata jechuudha. Kaayoo manaa baheef ni dagata. Shamarran hedduun yoo ani waa'ee viidiyoo kaayoon keenya maali? Kaayoon nuti manaa baaneef maali? Akkana ta'uuf immoo dalagannee of jijjiiruuf namni biyya namaa wanni dhufuuf dalagatee of jijjiiree galee mana ofiitti akka barbaade ta'uu danda'a. Biyya ofiitti akka barbaade ta'uu danda'a. Biyyi ofiitiif biyyi namaa tokkoo miti. Manni ofiitiif manni namaa immoo tokkoo miti. Sijamar Arabdoonni harakaata akkanaa kana hin feetu. Unkaan akkana godhatu miti. Qaamuma kee ka furdattee qaamuma kan kee ka furdatee kanaa carqii qaama maxxanu yoo namni keenya godhatu hin jaalatan. Maaliif dhugaa qaban isaanillee manni mana isaaniiti. Nutis yeroo mana namaa dhufnu sarraatanyaan akka abbaan manaa ajajetti bulti. Malee akka mana ofii keessatti namuu mirga qaba. Maaliif bakka kana nutu arabatti deemee dhufe malee arabni deemtee nutti hin dhufne. Kanaafuu gajjannee ilifoormii isaan nuu kennan godhannee sanillee godhachuu qamisii godhannee ragaa jennee gajjannee dalagannee gaafa wanta manaa baaneef san geeffanne mana keenyatti gallee akka barbaanne yoo taane rakkoo takka hin qabu. Walaakin mana namaa keessatti akkana ta'u ani namni inuma dannasallee inuma akka argitaallee akka mucayyoo tanaa namni akka ta'e hin agarre jechuudha. Akkuma waan nama mana ofii jirullee akka isiin godhatte kanan godhatu jechuudha. Madaamin mana hidhaatitti darbite. Mee amma arabdootatu badii qabaa jenna mee amma. Gaafa dur hidhamte maaliif hidhani miskiinaa? Reefuu dhuftee ji'a lama geetti. Mee maaliif hidhani mucayyoo tana? Jennee nu hundi keenya yoo garaa nama nyaatti jechuudha. Walaakin wanni ishii hidhe homa asirratti amma isin argitan kana. Unkaan kana arabaayyuu miti. Amma namni arabni nuu dandeette jechuudha. Arabni hin dandeette jechuudha. Araba takka malee. Araba takka malee arabni takka waan akkanaa kana. Amma nuni biyya keenya sararatanyaa qaxarate hagama eenyu jedha. Mana namaa kana keessatti akkanatti isiin sijjamar daansii dhufte tiktookii waraabuu dhufte moo dalagatuu dhufte? Namni akkana godhatu kun nama dalagatu fakkaata. Ani gaafuma isiin fooqii saxuur jedhanii isaanii fooqii mataa gubbarra ol baatee viidiyoo waraabde san maali mucattiin maantu maal taate maal ta'uuf dalagachuu biyya namaa dhuftee maaltu fooqii gubbaa ishii viidiyoof jecha fooqii gubbaa baatee of waraabde jechuudha. Maal goonare na dabbaree moo maal jette mee amma kun nama sirba baasuuf manaa bahe fakkaata malee kun nama dalagatuuf manaa bahe hin fakkaatu jechuudha. Akka nama kunoo sirba baasuuf mana sirba baasuu dhaqee sirba baasuu heddumoo maali mana madaamii keessatti akkisiin godhattu. Madaamiin yoo takka amma maaliif wanni nu arabdoota komannu wanta mindaa dhoorgachuu nyaata dhoorgachuu hirriba dhoorguu rahaa dhoorguu kana qofa malee waan biraa waan akkanaa kana mana namaa kana keessatti wallaahi unkaan kanaa miti of jajuuf illee miti unkaan kanaa miti. Akkuma arge istaayilii deemsatu jijjiiruu nutti hin tolu. Istaayilii deemsatu jijjiiruun jechuudha. Akkana godhachuu dhiisiti. Maalittu araba waraabsisuun nama gahe. Mucattiin tana wanni isiin hin waraabin hin jiru jechuudha. Wanni isiin waraabin hin jiru. Mana arabaa waan takka nan bisnee dhiirsa arabaa waraabdii. Wayita viidiyoo dhiirsa arabaa dhiirsa nadhitti waraabde akka isiin godhattu afaaniin arrabaan akka isiin godhattu. Astaghfirullah lazim maaluma tokkana nama godha. Silaa isiin amma mana hidhaa isii seensistee madaamiin
yookiin biyya isii galchitii yookiin achiyyuu baaftee mana deebistii lammata waan akkanaa ittiin deebiin ofiitti deebistii illee natti hin fakkaatu amma achi yoo gara biyyaa galchanii yookaan biiroon bakka biraa jijjiiraniif malee amma kan birallee kana argee sababa ishiin hiiteef yoo barbaadde ishiinuu hin cal'istu sooshaal miidiyaa irra baaftii yeroo tokko waggaa 2 dura dubbatanii jiranii sarratanyaan Itoophiyaa dalagaaf hin dhufne daansiif dhuftee huccuu keenya fuutee dirattee dannastiinii viidiyoo agarree jedhanii dubbatanii mee kana akkana godhatu ka arraba baasee ol utaalu furguuf wanni takka jalatti nafne eega nama muuziqaa baasuuf manaa baheeti malee kuni nama kaayoo harakaanni akkanaa kuni kaayoo nama dalagachuuf manaa baheeti miti kaayoo nama viidiyoo waraabee dannasu sirbuu muuziqaa baasuu kaayoo akkanaa kana manaa baate malee isiini karoora dalagatteetiin of jijjiiru namni dalagatuuf manaa bahe namni of jijjiiruuf manaa bahe akkanaan godhatu hin dhaqqabu gaafa biyya ofii galee waan barbaadu guuttatee akka barbaade ta'uu danda'a abbaan mana ofii keessatti jechuudha. Garuu kan jirru kun eessa mana namaati. Iddoon kun hin dhufne kun maali? Hojiidha. Kana inni qalbiin waa'ee kanaatu nama gajjedhanii dalagatanii of jijjiiranii galanii mana ofiitti akka barbaadan ta'uu danda'anii. Egaa hordoftoota kiyya salaamtaa isin gaafachuu hin daganne assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanal kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu jirtu faamilii kiyyaa kan amantaa birallee ashama harka fuune kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa kan amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii ammallee naaf jiraadhaa warroonni haqammaa laayikii gootanii komantii yaada keessan barreessitanii maatiin haa taatan hedduu tokko naaf galatooma ammallee naaf jiraadhaa kan haaraa dhuftanillee ahlan marhaban ahlan sahlan ani haa dhufuu baga nagaan gama YouTube chaanal kiyyaa dhuftan isin simadhee jira maatii YouTube chaanal kana ta'a viidiyoon kiyoo isin tolee jalqabarraa amma xumuraa dhaggeeffadhaatii subscribe godhaa laayikii godhaa yaada keessan komantii barreessaa waan hin taane yoo dubbadhellee kun hin taane kun ta'e jedhaati komantii yaada keessan barreessaa isin jedha. Egaa viidiyoon kiyya waa'ee hayaat arsii asallaati jechuudha. Ka ishii akka marattuu amma hidhaa seentee jirti. Obboleeyyan kee warri waggaa takkaa warri waggaa lamaa anka isin dhaamu nuti yoo miidiyaa kanarratti waa dubbannu namni waan namni jedhu kana hin dhaga'ullee hin fudhatullee haga wanni sun deemee irra ga'utti jechuudha. Akka mucayyoo tana tokko tokko ni jira. Viidiyoo ani waa'ee shamarran kaayoon manaa baaneef maali jedhee viidiyoo 2 moo viidiyoo 3 wayii dalage jalatti namoonni komii dhiyeessanii jira jechuudha. Wallaan obboleeyyan jibbaa keessaniif miti ani viidiyoo sanoonni irraa dubbadhuuf maaliifi qaama keenya sattaranneetiniin kara manaa baanee fi of jijjiiruuf hin dannasinaa miti. Wanni hunduu suutaan paarsantii qaba jechuudha. Iddoon jirru kun biyya namaati. Viidiyoo bakkee itti waraabnuuf gadhiifnu kun meedaa. Meedaa jechuun ka bakka namni hundi ooluu namni hundi arguudha jechuudha. Tiktookii jechuun. Kanaafuu isin dannasallee sammuu teessan firii godhallee bashannanallee namni hanguma jiru sammuu firiif godhee bashannana ani maa bashannantanii miti maa sammuu firiif gootanii miti maa taphattanii miti carqii qaama keessan irraa tolu ka qaama keessan akka nama qullaa jiru badhetti isin hin baafne godhadhaa jedhe malee sammuu teessan firii maa gootanii hin beekama nama daamii keessatti hin xaffashamtanii hin dabbaramtanii itti bu'aara tiktookii maaliifi wanni nama bohaarsullee hin jira dirqama muuziqaa caqasee namni sammuun nama firii hin taatu muuziqaa dhiiseef sammuun namaa firii ta'uu hin dhabdu jechuudha. Abbaan yoo gara rabbii kanaa gore wallaahi firiitti isaa taatira sammuun isaa jechuudha. Waa'ee cinqii yaadduu jiruun duniyaa isiin 9-10 hin guuttu tama cinqeeti jechuudha. Maaliifi gara rabbii ofii goranii waan rabbiin irraa nama dhoorge irraa dhoorgamanii waan rabbiin itti nama ajajamanii parsantii daangaa taruu baatanii das nama jedha. Maaliifi wanni
qaama qullaa badhetti of baasanii of xaranii parsantii darbanii miidiyaa kanarra dhufaniif ani isinumaaf malee wallaahi obboleeyyan kee akka mana madaamii isin jaaladha. Maaliif akkuma aan gubadhee makaraa biyya namaa waa hedduu dabarsee as gahe kana isinillee dhandhamuuf teettanii jechuu warroonni haaraa dhuftan. Kanaaf isin taphadhaa shaa jedhaa fataa jedhaa zinaa jedhaa daangaa rabbii hin cabsina daangaa rabbii hin darbina. Amma mucattiin tuni daangaa rabbii darbitee jirti. Haalli isiin godhattu kun akka isiin godhattu kan laaltanii of eeggadhaa. Mana madaamii keessa kaameeratu jira. Nun arganii hin jedhina. Gonkumaa arabni maal akka namni hojjetu hunda isaatu nama laatti. Garaa ofiituu wallaala feexootti dhuganii jedha arsiin mammaakee jechuudha. Kanaafuu arabni keessumaayyuu yeroo ammaa kana akka namni kenna tiktookirra oolu ni beekan. Maal hojjetti viidiyoo maal gadhiifti hojiin isii maali hojii kenna hojjetaa jirti moo kaa jedhu osoo wanni fedhe galee arabni mana keessa kaameeraa dhabe hin jiru jechuudha. Hin jiru nan arganii jettanii yaadin wallaahi nu amma wayita nafa dhiqannu bakka kaameeraa sila qaama kennaa wayi nu laalanii jennaa yaadduuf hin cinqabna jechuudha. Shaawurii galluu jechuudha. Maaliif hin laalan isaa waan namni keessa oolu waan namni dalagu namni kun akkami hojiin isaa maali? Hojiin makeenya hojjetaa jira moo waan birallee hojjetaa jira jedhu hin xalattan isaa maaliif parsantiin deemaaf kana parsantii darguun immoo waan biraatiif dhufanii namaan jedha nama haalli mucattiin tun godhattu kuni duriyyee qilletti jedhe duriyyee itti citaa akkas hojiin isii amma jechuudha. Haalli isiin keessa kan godhattu kun subhaanallah namni waggaa 10 ture yoo akkasiin godhattu kanaan godhatu jechuudha. Isiin garuu reefuu dhuftee ji'a lamatti akkana godhatti mana arabaa keessatti. Eessaa kana jaalata arabni? Nama yoo deemu of micciiruun jaalatu arabni dannasuu dhiisiti meeshaa isaanii fuudhanii diratanii uffanni madaamii isitti nafne kooffiyaan wanni marti waan madaamii isitti nafne ofii fuutee of raabdee waan ofumaa dubbii ofii fiddee jechuudha. Inni jarri sun ka isiin tumiin ka waa isiin godhin haa ulfaatanii mana hidhaa fidanii mana hidhaa haga fedhanillee yoo tursiisan hin baasan garuu qaamni isii osoo miidhamiin nagaa mana hidhaa fidanii afirra achi fiduun sun waan tokko gara garii taatee meeqa ka wallaa isiin dura mashgarii maali maqaan isaa ilaa kaashinti beeti dhiqan tokko filaashii meeqa kami ka filaashii itti naqxee qaama luqqiste waan akkanaa kana arabni hin feetu gonkuman jaalattu kaameeraa keessa yoo waraabdan of eeggannoo godhaa obboleeyyan kee warri haaraa dhuftan of eeggannoo isiniin jedha.